sagantaa seena qabeessa handhuura Wallaggaa magaalaa Naqamteetti. Sagantaa baniinsaa fi walii mallatteessuu kolleejii Islaamaa Wallaggaa fi Yuunivarsiitii guddicha biyya keenyaa kan Dr. Sheekh Muhammad Hamiddiiniin hoogganamu sunnaa Yuunivarsiitii waliin gaafa guyyaa 28 ji'a sadaffaa bara 2018 fedha rabbiin magaalaa Naqamtee keessatti ni gaggeeffama. Dabalataan leenjiin leenjistoota guyyaa 5 dargaggoota godina sagalii akkasumas naannoo Gaambeellaaf Beenishaangul irraa argamaniif kaawunsilii dargaggoota Itoophiyaaf dhaabbatni tola ooltummaaf misoomaa wahdaa uummataa waliin ni kennama. Sagantaa kana irratti pirezidaantii Majlisa Oromiyaa Sheekh Ali Muktaar, pirezidaantii Majlisa Finfinnee Sheekh Sultaan Haji Amaan Ayibbaa, ulamoota gurguddoo Dr. Jaylaan Kadir, Dr. Muhammad Hamiddiin, Sheekh Abdul Qadir Dambidollo, Muftii Ibrahim Baaboo, akkuma kanallee ustaadotaaf du'aatota bebbeekamoo ka akka Ustaaz Ahmeddiin Jabal, Ustaaz Kaamil Shamsuu, Ustaaz Haydar Kadiriif Ustaaz Badruu Nuuruu ni argamu. Sagantaa kana irratti hundi keessaniyyuu affeeramtanii jirtu. Wal argaan keenya gaafa 28 ji'a sadaffaa bara 2018 magaalaa Naqamtee irratti.